isuma dhugaa karabbiin koona ragaadha. Tabilaallee odoo Fatiyaan gaarii dhufte Fatiyaan hin jijjiiru. Fatiyaan irra jaalladha. Fatiyaan irra jabeessaa jechuudha. Irra hin jabeessu. Irra jaaladha. Hunda ni hin jabeessu. Irra jaaladha. Irra hin jabeessu. Fatiyaan irra jaalladha. Fatiyaan irra jaaladha. Maaliif? Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Subscribe, share, like godhuu hin dagatina. Eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaalli birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina jiree haree itti hirmaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Yooyyaa ilmaan Oromoodha kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu. Harka fuunee onneerraa isin jaalanna. Jaalalteen ta'u onneerraa burqite bariitee bikkuma irratti isin hageessu. Arraan tana maal qabattee dhufte yoo kanaan jettan taatan arra dubbii bahariin na dhibe. Mana bahariin dhufee jira. Dubbii isaa tanaan na dhibe. Inni salaataa fi mana kaan dhiqute salaatu jira. Laalamma inni jaartii mee qaba? Fatiyaa haadha Hamzaatii fi Ilillii fi Tasliimis fuudhuuf deema kanaan. Mi'oosoo tanan fuune dura lamaan tanarraa hutan ni jaalatuun akka iccitiitti irraa baasa maalii fi waan Ilillii tanarra goggogeef hin beekne magaalaan hundi akkanatti Ilillii tanaattee iyyiti jirtu Ilillii tanarra goggogee jiranni. Kaameeraan dhokeeffadhaa waan inni jiru walumaan daawwannaa nu faana turaan isiniin ja'a. Arra bahar dhugumatti immoo Fatiyaa jabeessa moo Ilillii dharra jabeessa? An akka kiyyaatti Ilillii hin feeneen Fatiyaa jechaan iyyuu jiru duraanis arraan tana gaa dubbiin na dhibdeetiin isuma kanattuu dhufe. Dubbiin isaatun karraa deemtuu wallaale. Haadha ilmaan irra jabeessaa Ilillii irra jabeessaa nama irra jabeessuun naa galuu ide nafaana turaa illaa hanga xumuraatti afeerraa teenya. Salaataaf kutee haa as deebi'u. Rabbi tolchi takkallee. Hordoftoota keenya egaa waan bahar as keessa taa'uu yaada keessa taa'uun waliin ilaalarra maal inni irra fardeessu Fatiyaadha fardeessa moo Ilillii fardeessa moo tan fardeessaa qalbii takkaan nu hordofaa isiniin jenna. Obboleeyyan keenya salaa qabsateensaa isaa sawtii isaa mana kaan keessaa hin dhagee dhufu jira. Viidiyoos dhokadhee isin jiraatidhi oomanni je'ee naa deebisu. Haadha Hamzaa jabeessa moo Ilillii jabeessa moo akkamii dubbii isaa tana na dhibbe halaala taa'eetiin iyyaa ture. Arra cina dhiyaadheetii waan inni deemuuf tana keessaa gabbaasa nuti Fatiyaarraa hin sossoonu nuti Fatiyaa hojii dhaabbanarraa boruus Ilillii akka hibuu goon akka yaada keenyatti inshaallah dura iccitiidhaan irraa baafadhe isa iccitanaan likkitti adda baafadhe tamarra jabeessaa tumbichaan adda naa galtu illaa hanga xumuraan na hordofaan isin hin jaallatuuf toota kiyya dhufu jira. Habibi, salate? Salate? Aku seman. Semuanya jurah kan kenteti salate loh, ini salate loh. Akan naga aja gitu. Berkana lagi. Wallahi aku nojir raga, alhamdulillah belami. Mali dirto deh. Mama jirabo. Abo ni badibar ki abo, ane itu tanpa furan di sini. Halal mata boleh. Halal mana waita? Halal mana itu wakati di sini tanah bar mata nari gebar. Di sini tanah mata nanya teh babo. Bisa rabitnya mima? Bisa rabitnya bika ka wallabin jil tuh mas ra tunggu ever wallabin. Wallabin lah nuer tibar dubin nuntai tibar bargi. An dubin teh tuh buan lama. Kama nama tidak tahu jadi buan naga nu itu beta. Ayo. Kayak marah biar aku. Saya insyaallah. Samo anak figur tanah gajah bermo. Tofte gana bakap dasa. Bangkap. Bakap tu dua tebak. Ni nama nak dua juga. Bodan tu bisa. Ega. Takkan nanti garab tu khairi hagur uti tiara gabo komati sikti aja mis baru khairi. Ayo. Wah mereka aja khairi nuhun sahiban warmat aja walber udah fi. Wan. Duga daga haja biralle osoo ta'in dubbii teetanan afaan wallaalee dhugaa bitaa ta'e baarkii dubbiin teetun na dhibde beekta. Dhiiroo dubbiin tun dhugamoo analaala taa'etu maal iyyanii beekta. Dubbii teetun dhugaadha moo akkamii tanumaan na fide booratu bira. Maaltu si dhibe sila? Waan na dhibe haani beekta bootis waan tiirtun beektu. Banan akkamatti si banamteetuma akkatti fuudhaaf beekta ta biraati fuudhi tasliimi kunoo ita bira inni bira qottee. Amma guutam deebar.
Booti illaa kudhanitti dhufu sana fakkaatti. Tabbootuu rabbi haa godhu. Nama kudhanii fuudhuu deematu waan biraa taa'ala. Ansanii shakku jirama. Silaa jariyaan nu hayyamte hoyya. Jariyaan nu hayyamini. Kabar duraanuu shanaffaa takka niqaan qabdu yaani. Shanaffaa niqaan qabdu. An ammoo sadeen matana dhaabiin jaatala tasliim gaanutis jalaanaf nu eega fatiyaan jaalatte. Fatiyaan jaalatte tasliim akka fuutuma feena. Garuu awwahin na dhibe waan si gaafachuu deemuun wanni dhugumaaf ittis yaadee dhufe waan takkaan si gaafadha jeeti mush yaani wayii piraankiis godha maaliif godha dhugumatti waan takka sirraa barachuu dhufe na dhibe. Mee fatiyaatu maashiin haadha ilmaaniiti. Haadha ilmaan keetiiti isaa hola. Egaa haadha ilmaan keetiiti. Ilillis fuute jaartiiteeti. Akkasuma kun miti. Ani amma akkaan laaluttis magaalaan guutuun sirra bobba'aa jirti. Magaalaan guutuun akkamitti ilillii fatiyaarra fuutaa jaanii namuu fatiyaa dubbachaa jiran. Mee ati akkamitti toltee fatiyaa tanarratti ilillii fuudhuu dandeesse takkaa isii tana akkamitti irraa bikkatti hin goone. Maaliif dhalaa meeqa keessatti amma ta duraarra ta boodaatutu boodoo asii godha. Ta duraa amma hin haartu akka jetti. Tana waan jiraatu Oromoon duraati. Jaartii duraarra ta boodaa hinaafaa ta boodaatu hin waanuma godhaas. Nuti immoo lubbuuteetiif waanne barate qoonga malee. Mee isaan kanarraa ati dhugatti laal. Osoo waan takka waan hin taane waan kaa dhugatti jaallattu isaan kanarraa ka jabeessitu. Dhuguma sanitti naa himee amma kaan akka keeyyatti ililli irra jabeessan fakkaata. Maaliif magaalaan hundinuu sirratti ijaa jirti. Ati immoo ililli jabeessaa jirta malee waa fatiyaa jabeessaa fatiyaa jabeessaa jiraatte. Ka magaalaa sitti yaadu kana meeqa sitti deemes gorsaa jiru. Arraan tana isaa hundoo waliin qabattee waan ta'eef nuti mee arra har'a jaalattu baaqii namdoo isin laal obboleessaa qattee miti. Maal jettee Oromoon barbaadi waan feetan niin beeka akka ati waan feetan siin okeessu baas ijaan baas ijjite wayii suufi garuu barbaadi kana bichaan sirraa baruu dhufe man. Lallabaatiin oola ni beekta miidiyaa fi irra arra wanni si dhufeef si gaafadheetumaan waan kana adda baradhaa yoo dhugaadhaan kan inni irra jabeessu. Naagele yoo fatiyaa annan maraal waan narra dhugaatiin siiman nuti fatiyaa dukaan dandeenyaa fi ta'ati irra jabeessus nuuni likiti osoo laal sobaatiin taane buleesseetiin wajjin nyaanne nama waan dho'isu miti. Bareeda waan bareeda na gaafatte siin sobu akka nama tokkootti akka dirqama namni tokko gaafa lafaa ka'ee niin fuudha jee fuudhu. Sababa itti fuudhuuf qabaachuu qaba. Ambaan amma sababa maaltu si fuusise yoo jette sababa na fuusisellee waan qabu. Garuu ammoo eega fuutetti ta booda dhuftee fi ta duraatis jaarti. Jaarti garuu namooma keessatti namni waldaan. Namni waldaan tana. Namooma keessatti namni waldaan. Ililli ni jaalatta naaf haadha mana kiyyaatiin ni jaalatta. Fatiyaa ni jaalatta haadha mana kiyyaatiin ni jaalatta. Isaan lamaan kamirra jaalattaadha amma. Isaan lamaan kamirra jabeessaa. Biliyooni jaalattaa miti. Isaan lachuu osumaan jaalattu kamirra jaalatta kamirra jabeessa. Akka nama tokkootti nuti fakkeenyaaf karaa nuti deemnu karuma rasuulli keenya deeme alayhi salaatu wassalaam sanuma deemna. Rasuulli rabbi beerasaa sallallahu alayhi wasallam hunda wal qixxeessee bulchuu ture. Wal qixxeessee bulchuu ture. Ammoo akkasumaan takkarra jaalata. Namooma keessatti Aayishaarra jaalata. Akkasumaami kanatti fakkeenya akkasumatti ammas isii irra jaalachuun haalaa fi amala isiitii fi waa hunda madaalee isii irra jaalachuun maal? San rabbiitu beeka. Jaartii dhiisii fakkeenya ammaati saahiba kiyya. Kabiraa akkasumas saahibni kiyya jira. Saahibboottan kiyya keessa haalaa fi amalaan hedduu walii taanu. Isaan san hunda siin caalchisee bakka guddaa qabaaf. Kuni isuma dhugaa yoo na gaafatte. Ililliin haadha mana kiyyaati. Dirqama akka heera rabbiittis garaagarummaan isaan gidduutti godhuun narra hin jiru. Garuu tamirra jaalatta yoo jette. Fakkeenya amma hatta tasliim illee keessa gala. Duraatii nama gaariidha maal jaanii miidiyaa kana gubbaan jaartii shan odoo jiraatte jaartii shanan san bikka takkatti isaan shanan fatiyaan jijjiiruwan. Dhuguma isa dhugaatiin isa dhugaa mushtaaq jaartii afur yoon qaban ammoo akka namoomaatti
Taphati har'a gaarii illee dhufu malti beela. Ayyee. Wanni fatiyaan jirtu jiru. Taphati har'a gaarii illee dhufu malti. Rabbiin kiyyanan ragaadha. Onni irraa wanni hin dubbatu. Jechi onni irraa bee onnee namaarra boojaan. Isuma dhugaa rabbiin koona ragaadha. Tabiraallee otoo taphati har'a gaarii dhufte fatiyaan hin jijjiiru. Fatiyaan irra jaalladha. Fatiyaan irra jabeessaa jechuudha. Irra hin jabeessu. Irra jaalatta. Hunda ni hin jabeessu. Irra jaalatta. Irra jaalatta. Irra hin jabeessu. Fatiyaan irra jaalladha. Fatiyaan irra jaalatta. Maaliif yoo jette jaalalti akkanumatti intala takka laaltee jaalachuu qofaa miti. Wayiin bareedinaa miti. Wayiin amala qofaa miti. Ilmi namaa kun hangam takka ba'aa qaba laalta. Hangam takka obsa qaba laalta. Ani dhugaa rabbii dubbachuuf obsa waan jaan ilmi dhiiraa beekaa ta'u hayyuu ta'u waa hundaa ol obsa qabaachuu qaba. Yoo obsa qabaanne maati hanqan fete beekaa yoo taate obsa hin qabaanne sifi wallaalaan tokko beekama. Ani akkaan nama obsa qabu ta'u namni na godhe ammoo fatiyaa. Fatiyaa jechuun ba'aa qabdi. Obsa qabdi. Ammallee rakkoo fi bal'oo waliin dabarsine kana hunda hogguun laalu waan histirii keenya kaa waliin dabarsine hogguun laalu fatiyaan bakka guddaa akkaan qabaannuuf na biraa qabdi. Jaarsaa jaartummaa keessatti amma ibidda adda eeggataan fuudhe waan naa obsite na wajji tarakkatte. Tanii guyyaa kanaan na biraa qabdi kanii hin qabdu jechuudha. Dhugaa na fuutee dhugaan dubbaddaa beekaa. Dhugaa dubbachuu hin qabdu. Tarii immoo isummaan tolu. Tamma namni hamtu laalu tolu. Fatiyaa daran obsa qabaachuu maali. Akka nan dho'isu totillee waa siin beeku. Dhugaa siin Anillee sin dho'isu. Garuu ani qalbiin tiyyatuun hin feene. Wannummaan ol beeksitti iyyuuf. Fatiyaa irra maaliif fatiyaa harkasiitiin nyaadhe. Eeywaa amala isiitiin beeka. Naman quyxu, naman dirtu. Maaliif nama akka isii ni takkata. Akka harree adiitti harkamaa namuma keessaa hojjetii jaata. Maaliif akka kabajaa isiitii fi akka isiin kabajaa namaa qabduu fi nama keetti kabaju. Nama si wajji dhufe akka itti haatuuf. San akkeettiin irraa gammade akka obboleettiitti yaadaraniin jaadhaan. Akka faddamii anammoo isii mufachiisu dhugumarraa ni miittee beektaa. Ilmi tana silaa an silaa amma akka hiyyaati. Ilmi tana dhugumaan amma naaf taate sala jaarsaatee danii kana jaa kan rabbiitti. Jaarsaattii bakka olii galchee jirami. Anamma isii addaan si baasuun hin fedha hin beekon. Maa kana maali hin beeku. Irra guddaan nama akkana jaa osoo nama tokko ofi qabdee amma keenya addunyaa ta'u geelessi ta'u. Geelee ililliidha. Ililliin akka badduun ta'e inni beeyti. Wanni ilillii badduu godhu barbaree hunda jennee. Wanni ilillii badduu isii bira godhe fatiuma dura teessee dubbatu. Gaafa san silaa achi fedhean amma isiin geelessiiti duraan beeyti. Amma eenyu biraa keessi hin qabne ni beeyti. Fi qabdee intala wanni kanaatu sirrii miti sirraan fakkaatu ta'ifatiyaan nama kanaati odoo jetteen micoon tulilaa sadarkaa hin geessu. Nama tokko dhabuudhaan kan isiin bira deeyitu hammeessee ilaaluudhaan akka Oromoon jettu amma fakkeenyaaf waraabessi bar waraabessi humna guddoo sadiin si dura biige. Si dura biige. Gaafa sardame immoo nama kum takkaan itti fiigi sirraan deemu. Micoon akkas taate. Ammoo ani akka kiyyetti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilillii irraa jaalalti dilas na qabdee fatiyaa na wallaalchiftee fatiyaa hojii ayii na goosiftee na fuusiftee beeki waa'ee tuun ta'ol baay'ee dubbatu ni jira. Nuti kun ulamaa'ii qabna nama gurguddaa qabna beeka qabna amma sirraa nama natti walee jira dhugaa ona gaafa biyyuma teenya ta'e isaa nama natti walee jira. Sheekotii teenya fagaadhaa uumaa ulamaa'ii ta'e. Keeniyaarra nama natti walee jira. Sheeka guddaa achi jiru aalima achi jiru namoonni beeku. Bahar intalti tun intala Islaamaati. Intala Oromooti. Shariyaan fuudhuus hin dhorkine. Intalti tun yoo amala baddellee amala baddii hin fuudhina hin jenne jaarsi fuudhee sirreessuu danda'a. Saniifuu micootan maaliif? Fuutee yoo isin siin taane gati yoo maaliif hin dhiifne nama naan jeetu jira. Haa ta'u san hundaa ijoolleen laalee lama dammaas gaafa isin maaliif godha jettu warri arra bahaar ilillii akkamiin fuudhaaf lolu kun odoo kalee ani isii didee sababa kijjetti micoon tuwwaa taate wallaahi ana abaaran akkatti na abaaraniin beeka. Kuni yoon isii booda tabiraaniin fuudha ji'ani maqaadhe kuni gaafa kaanuu isii kana jee kurchiise. Harraniin fuudha jaa anumaan maqaan kiyyaa numaa hubata. Namni harra isii irra duulu kun hundi
tokko sababa kiyyaa yoom xiyyoon duwwaa taate dandaasiitiif bu'aa taate namni jiru sanniin beeka kan amala keenyaas niin beeka saniifuu awwanni isin nanaqe hedduutu jira garuu ammoo waa hundaa ol gaafa si jaalachuu baadullee amma haadha mana kiyyaati niin jaaladha niin kabaja akkasuma na jaalatti na kabajji wanni isin dogoggorri sitti amma hin jiru yoommoo bultii tana keessa wajji jiru tana keessatti amma hanqan takka fittee xiqqish takka waa fidde akka jaalas tokkootti takkarra lamarra fiddi niin gorsa santinnaan ittuu mari'adhu annama. Ana akka yaada kiyyaatiimma mana kana galchitamoo kanaas si gaafachuu dhufe asi galchitamoo bakka biraa kireessaa fi maaliitiin kan jiru taate isiin tuyyoo si galte ilmaan kee kana hangam takka jabeessi hangam takka fatiyaa jabeessi sanii yaada naqte miiciyyoo har'a gaafsan achirra baatee yoon hin heerumne maal jettee haasofte naaf hin tuutee san jette san isii dhaadattee jechuun as dhuftee fatiyaa kan miitii ilmaan isii kana miitiin na keessa jiran ati kun isii tan asii galchuu deemtamoo fiddellee eessa galchitamee biqiloota guutaaf immoo as guutaaf nama keessa. Bareeda na gaafatte. Asitti hin galchu. Mana kireesseetiif hin jedhu. Mana kireesseefi amma ililliin mana qabdi. Mana qabdi yoo ta'u dalagaa kireesseefi. Mana kireesseefi bakka dalagaa irraa guutalti itti galtu qaba. Ani karoora duuma akkana odoo isii fi fatiyaan wal dhabbii qabanii karooras fatiyaan galgalchuu. Nuti illee sanii waan qabna. Maaliif hin qabne kana san ijee dubbachuu hin fadhu asitti galchuu akkasitti niin galchaa gaafa naarefan fatiyaan asitti sirra galchee si galchiisu ta'a. Jetteen viidiyoo akka jetteen nan dura haasee waan sanii. Odoo fatiyaan deem fidi jette ani isaanii wal dhabbii qabu. Asitti hin galchi. Mana kireesseetiif hin jiran. Manuma si haa jiraatu. Akkiin ani fadhu immoo kabajni isaanitti waa jiraatu. Akkama isaanuu wal jibbitee tarii wal loltuu waliin ooddu akka akkas hin taane. Kabajni isaanittuu jiraate fatiyaan itti dheeyitee azii hartu isiin itti dhuftee azii hartu. Akkuma obboleeyyan tokkootti wajji jiraachuu. Wallaaluun nu jiru. Wallaaluun tarii amma fatiyaan mala isiin dhalasuu mala. Dheeyitee ilaalu kunis dhuftee ilaalu na wajjin fatiyaa bira dhufu fatiyaallee na wajji bira dhaqu waan akkasiitii yoo dandeeffata yoo isiin nama akka fatiyaa taate nuti jaalladha bara waan akkasiitiin fata malee mee nuti kana akkamiin nu keessaa buuti isiitu nuti isiitu nu keessa barmajamtee jirti maaliif jennee beektaa jechuma isiin fatiyaan jettee fi jecha aksi dhaadde sanittuu hamtuu nu fakkeessi nuti hamtuu inni yaannaa jechuudha amma nuti barsi hin dhayinu bara mana kireessatti waan achi baboonatti fakkaatu kan yaada kiyyaati maaliif amala isiin beeku nama kas jee mee akkamiin nu keessaa gabbuuti isin geessumaaf hin ta'a kanarratti dhugaadhaa namuu hamtutti fudhatee jira manni lilliitis mana kiyyaa akkuma mana kunoo mana fatiyaa mana baadiyyattee dhufte kanatti mana lilliitis mana baadiyyattee dhaquun guyyaa kabajaa nu dhabdee Allahu akbar nama kiyya dhagayan kanarratti jaarti jechuun yoo jaarsa sanii wajji buluu feete firasaa namasaa saayibootansaa hiriyoota isaa jabeeffachuu qaba. Jaartiin. Dhuga jaartii. Ani jaartii fakkeenya akka nama tokkootti mana kiyya namni dhufee kan hin an beekuumi kan hin beekne karaa deemaa waa ta'u fuulatti jijjiirte taanaan odoo mataa kana gubbannaan deemte ani na caalaa jaartiin tiyya nama kiyya akka kabajuu hin akka tasaa mana kiyya dheeyitanii haayiliin fuula isinii guurraan isiin guyyaa san dubartee jirti. Doktorni imma tasliin fuudhuu akka ati fuutu akkatumu jiran gammadaa jiran. Dhuga. Akka ilillii gadhiiftu nuti sanamma akka kiyyatti akka sila arra naa gadhiifte badarra. Arra teessee hiikee wayii hiikee ni hinaate. Bara ilillis immoo ta'e. Bira nageessi bira dhaqeetiin mee isuma tanaa qoradha. Nageessi nu hindeessa. Arraa dhuftee mana eebsi biraan geessi. Inshallah ndeena kalaas. Ndeena takkanaati obboleessi jedhamta tolchite. Fatiyaan shaayii duraa Yalla tanam deemee. Fatiyaan isa doonee tiyu. Kamina jirtee nu jaan qaisar. Mun dhageessu. Hin dhageessu la mana jechee goor. Yalla. Jaayaan. Hordoftoota gartan waan deemaa jira irraa baaseetiin jira waan dhugaa keesseeraa naa yaa'ee jira ni gartaniimi waan dhugaa keesseeraa naa yaa'ee jira bahar takkanaati obboleeyyan kiyya laal viidiyoon sirraa mareen jenneen isa boodaa hin gadhiisu deema waan tan ammaas bahar quban qabu waan isa keesseeraa dhugaa san naa baasee duraan waan takka nan dhoho isinu takkanaati nageen naa jira dhabbaa onni irraa isin jala dhufu jira.